hojjetaa wangeelaa Lijaalem Bulchaa waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus bakke jaamaa irraa barsiisa sagalee Waaqayyoo mata duree dhaloota Waaqayyoon sodaatu Waaqayyoon barbaada jedhu irratti qophaa'ee waan jiruuf haga dhumaatti hordofuun itti eebbifamaan ergaa keenya. Waaqayyoon sodaata yoo jiraata. Dhaloonni Waaqayyoon sodaata yoo jiraata. Dhaloonni Waaqayyoon sodaata yoo jiraata. Dhaloonni Waaqayyoon sodaata yoo jiraata. Bara beelaan yaafatan yoo namoonni kadhaan dhaqanii gaarummaa isaa quubsa Waaqayyoo. Sabsanii bira darbuu danqaa sibiilayyoo. Gaarummaa isaa quubsa Waaqayyoo. Sabsanii bira darbuu danqaa sibiilayyoo. Maqaan koo Lijaalem Bulchaan jedhama. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa mata duree dhaloota Waaqayyoon sodaatu Waaqayyoon barbaada jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kutaa amma jedhama keessaa nan dubbisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 4-5. Itti fufees yaa firoota koo ani isinittan hima, isin ajjeesanii isa booddee isarra kan hammaatu waan godhan warra hin qabne hin sodaatinaa. Sodaachuun kan isiniif ta'u isinittan mul'isa. Erga ajjeesee booddee adaba bara baraatiif qiliileetti darbachuudhaaf haaboo isa qabu sodaadhaa. Eeyyee isinittan himaa isa sodaadhaa. Ameen. Akka Waaqayyo nutti dubbatuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyo, gaarummaa dubbii keef, gaarummaa gargaarsa tola arjummaa kee isa nuu goote, isa nuu hedde, isa nuu geggeesse, nu gargaarte ammaraatti si galateeffanna. Galanni guddaan Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Amma yaa Gooftaa, dubbii sagalee kee isa hundumaa danda'u, isa hundumaa ol gararraa jiraatu sana, isa jireenya namaaf laatu, isa wanta hin jirre jiraachuu danda'u, isa du'aa kaasuu danda'u, isa waan argamuu hin dandeenye argamsiisuu danda'u. Amma maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Nutti dubbachuun fedha kee isa guddaaf jaalala kee isa guddaa nuuf haa ta'u. Maqaa ilma kee Gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo dhaloota barbaadu kan bu'aaraa gala. Waaqayyo dhaloota barbaadu jireenya haaraa qaba. Mee akka jedhan badda Waaqayyo jedhana duukaa anaa fedha kan bu'aaraa jireenya haaraa naaf qaba jedha. Ilaa Waaqayyo dhaloota barbaadu kan bu'aaraa qaba. Ilaa Waaqayyo dhaloota barbaadu jireenya haaraa qaba. Ilaa Waaqayyo dhaloota barbaadu mul'ata haaraa qaba. Sabako Waaqayyo mul'ata haaraa sii qaba. Waaqayyo jaalala kuu namaaf galu yaada namaa keessatti dubbii isaa caafa. Ermiyaas akkana jedha, ani seera koo yaada isaanii keessa nan ta'a. Waaqayyo seera isaa yaada dhaloota keessa kaa'uu barbaada. Waaqayyo dubbii isaa gara dhaloota keessa kaa'uu barbaada. Arra ganama Waaqayyo si barbaada. Maaliif si barbaada? Yaada isaa, seera isaa, dubbii isaa si keessa kaa'uu barbaada Waaqayyo. Ganama kan sagala Waaqa si keessa haa bulu. Ganama kan dubbii Waaqa si keessatti guddatu. Kanaaf dhaloota barbaade Waaqayyo. Kanaaf nama barbaade Waaqayyo. Kanaaf saba barbaade Waaqayyo. Biyya lafaa kana keessaa yoo yaaddan Waaqayyo kan inni barbaadu bineensa xiqqaa miti. Nama akkamii nama fakkeenya isaa uume barbaada. Innis immoo anaaf isiniidha. Qabdi lammaffaa yoo dubbadde waa'ee dhalachuu irratti dhalachuun hojii Waaqayyoo nama keessatti hojjetudha. Karaa kamiin? Karaa hafuura qulqulluutiin. Akkuma kana wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa irratti yoo danda'e ilaalle akka jira kutaa sanarraa. Yesuus dhuguma sitti hima. Namni foonii dhalate foonii namni hafuura dhalate
barbaadu kuni warra akkamiiti? Dhaloota haaraa warri waaqayyo barbaadu kuni warra akkamiiti? Amma gooftaan Yesuus kutaan dubbate keessatti kan inni kaasee namni sodaachuu kan inni qabu sodaachuun namaaf kan ta'u. Namni maal sodaata? Biyya lafaa kanatti gaafa ilaaltanii wanti namni sodaatu inni beekamaa fi inni guddaan inni jalqabaa tokko du'a sodaata namni. Waan gurguruu gaggeeffamanii warra jiraatan jalaatiyaa boqonnaa shanan bakka 16 warra kan ilaaltanii akka jedha Phaawulos akka jedha dubbata an hafuuraan gaggeeffama jiraadhaan jedhan. Warra hafuuraan gaggeeffamanii jiraatan barbaada Yesuus. Kutaa kana keessatti waan lamatu waliin morma jedhe. Fedhi foonii hafuuraan morma jedhe. Hafuurri immoo fedha fooniitiin morma jedhe. Sadaffaa waaqayyoon sodaachuutti kan guddatan warra akkasii barbaada. Kan amanan waaqayyoon sodaachuutti kan guddatan ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoositti kan amanan innis anaaf isin warra amma iddoo kana jirru warra amma iddoo kana hin jirre gana gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii kan fudhatan warra akkasii waaqayyo barbaadee gara mana isaatti hin fida. Barbaachisiifta. Sarakiraan berbeda sebenarnya. Balbala nak kena balbala dua, balbala terdengar juga, balbala jerenya si mana nama ayo. Mereka kau pada mana? Nama mana? Balbala dua sudah juga, balbala jerenya mana? Wanjana Lukas berbenda, toko nak kau saja teman hati, akan jadi. Mungkin cukup saja, ubaca. Adeemaa ture hamma guyyaa mul'iseetti hojii isaa sababa Israa'el keessatti jalqabettis lafa onaa keessatti qaattisee suuta deemee kaayyoosaa falmataa ani qobaatti siininiisu sa jedhen yaadataa hindoo googoruu irraan katu tarreen jalaan badu guftaadhaa gutaa mirgat beekaa marra seenyuma isaan yaadu ayyaana nu badhaasee silaa inni nutti hin siqu jabinni irreesaa nu fanaa marree dagateen nutti ku argachaa guddachaa namoota irraas ayyaana argachaa in adeema ture. Guddinni addaa namarraas waaqayyoorraas karaa ayyaanaas siif ta'eera. Haleluuyaa. Abbaa kohaara obboleessa obboleettii ko waan nu bareedu barbaada waaqayyo gaafa nu barbaadu guddina kee adda godha. Meeqa koo adda ta'eera. Guddinni kee irraa kaasee adda ta'eera. Jireenyi kee irraa kaasee adda ta'eera. Mul'anni kee irraa kaasee adda ta'eera. Meeqa koo adda ta'eera. Sababni isaa guddinni Saamu'eel addadha. Sababni isaa guddinni Yohaannis addadha. Sababni isaa guddinni Yesuus Kiristoos guddate addadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkaataan itti guddate addadha. Amma waan dubbata iddoo mateessu keessee iddoo majiraattu jiraattee waaqayyo gaafa nu barbaadda dhufu guddinni kee addadha argama. Ameen. Ameen. Iddoo tuttuqinaan kaatee waa'ee waaqayyoo dubbata. Iddoo tuttuqinaan kaatee waa'ee waaqayyoo dubbata. Iddoo tuttuqinaan kaatee waa'ee sirrii labsita. Kanaaf guddinni namoota sadii addadha. Qabxii lammaffaa guddaa waaqayyoon sodaachuun maaliif barbaachisa? Tokko jalqaba waaqayyo wajjin jiraachuuti. Warra waaqayyo barbaadu kana keessa irratti kan inni arginu waaqayyoon sodaachuun maaliif barbaachisa? Jalqaba waaqayyo wajjin jiraachuu keenyaati. Lammaffaan ogummaa fi hubannaa inni namaaf kennudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa tokko
kaastanii hanga torbaatti yoo ilaaltan ani garuu torbaatti dubbadha. Waaqayyo sodaachuun jedhe jalqaba ogummaati. Aloon Waaqayyo sodaachuun bitta qaamaani jalqaba ogummaati. Gowwoonni garuu Waaqayyoon tuffatoodha. Sadi madda jireenyaati. Waaqayyoon sodaachuun maal barbaachisa? Madda jireenyaati. Karaa jireenyaati. Afur mallattoolee kiristaanaati. Kun ameen. Beeka jedha Waaqayyoon sodaachuudha. Mallattoo kootiidha. Eenyummaa kootiidha. Kiristaanni kan inni ittiin beekamu Waaqayyoon sodaachuudhaan beekama. Ilaalee Waaqayyoon sodaachuun kan inni barbaachise mallattoo jireenyaati. Waaqayyoon sodaachuun mallattoo kiristaanaati. Waaqayyoon sodaachuun kan kootii kan keessanidha. Haleluuyaa. Malee kan nama biraa miti. Waaqayyoon sodaachuun futtaasa du'aa si oolchedha. Futtaasa du'aa miti. Kiyyoo du'aa nama oolcha. Maaltu Waaqayyoon sodaachuun? Beeka keessa ol qabaa. Waaqayyoon sodaatama dhaame. Waan dubbadee darba. Waaqayyo guyyaa irraatti kaasee mallattoo sodaachuu mana kee irra ka'a. Waaqayyo guyyaa irraatti kaasee mallattoo sodaachisu naannootti jiraatutti mul'isa. Waan haasaa Waaqayyo guyyaa irraatti kaasee alaabaa sodaachuu mana kee bukkee dhaabeera. Waaqayyoon mataan isaa yeroo ofiisaatti namoota waama. Maal jedhee yeroo baay'ee maal jedhee kottaa gara koo. Eenyutu waan ulfinaa argatu. Ameen. Eenyutu waan eenyutu waan utuuni jireenya taaneen wantoota taaneen gadan taru utuuni kufee ka'u Yesuus Kiristoos mucaa boqotunaan jedhe ana. Haleluuyaa. Bareechee dhaabe. Bareechee si dhaabe. Galata. Haleluuyaa. Warri dheebotan gara bishaanii kottaa. Waaqayyo warra dheebotan waama. Waaqayyo warra dheebotan barbaada. Waaqayyo warra beela'an barbaada. Waaqayyo warra rakkatan barbaada. Haleluuyaa. Warri dheebotan irraa kaasanii hin dheebotan bishaan argameera. Angkoo angkeessan argameera. Lammaffaan keessattuu Yesuus Kiristoos innis dadhabootaa fi ba'aa kana tulbaate gara isaatti waame. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 gaafa ta'ee dubbiftan akkana jedha. Isin itti ramaatanii kan dadhabdan ba'aa isinitti kan ulfaate gara koo kottaa. Maal godha boqonnaa lubbuu kennaniif kenna. Haleluuyaa. Kana duuba kan jedha haleluuyaa. Asuma kan jedha arraa kaaseera. Boqonnaa guddaa. Naafeera naame. Ila Waaqayyo kan inni itti barbaadu boqonnaa lubbuu kee kennuudhaafi. Ameen. Dadhaboota waama Yesuus. Ba'aa kana tulbaate waama Yesuus. Beeknaa lafoonaa irratti ijoollee isaa soora. Fe'uu biyya fagoo deemuudhaaf farda hin qabne koora. Maqaa isaa falmata Waaqayyoo hojii isaa finaafaa. Gatamee nama seenaa hin qabne har'as kusurratti kaasa. Jajuuf ulfina isaa lallabuun attam namatti tola. Yesuusin qabatanii ba'uudha miltoonni qajeelaa. Ulfinaan mul'achuutti jira abdiin keenya citu. Dukkaanicha ilimiin geeddara aduun keenya litu. Harreegaa akka duriin ta'u
Amaanu'eel jira kuufame inni akka dinqiitti oluuf kakuu waggaa dheeraa. Burqaanni kan ijoollee gooftaa amma gaddi ifataa. Bilisoomnaa gooftaan nu jiraati maarree uleen keenya tataa. Dhaloonni Waaqayyoon sodaatan yoo jiraatan. 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 Bara beelaan yaafatanii dhabanii kadhaan eeganii gaarummaa isaa quubsa Waaqayyoo cabsanii bira darbuu danqaa sibiilayyuu. Gaarummaa isaa quubsa Waaqayyoo cabsanii bira darbuu danqaa sibiilayyuu. Yesuus kun uummataatiin gara namootaa eegaa ture. Barbaaduu nu boolletti uummataatiin eegaa ture. Kana dubaadhaan namoota ergaa ture. Yesuus waamuu nu waametti barbaaduu nu waametti hin dhaqa. Ofii isaatti dhaqeera bartoota ergeera Yesuus. Yesuus karaa sadii nama barbaada. Tokko ofii dhaqa. Lama bartoota ergeera. Ergamoota ergeera. Sadi sagalee isaa argee nama barbaada Yesuus. Haleluuyaa. Mataa faarfannaa dhibbaa fi torba irraa qabatanii bitta lakkoofsa dabaraa galee sagalee isaa argee isaa waamee boolla duraa keessa isaan baase. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen gooftaa Yesuus. Dhokatee wanti waa'ee keetti taa'anii jiru sun dhokatee wanti waa'ee keetti qophaa'ee jiru sun sinergat walau berada. Amin. Boleh dua kita sampai. Boleh itu kita sebagai orang. Harus sakit tua kayu sebaru dah. Dufera. Lama itu bukti kata. Amin. Amin. Alah, arra sagalee Waaqayyoo isin barbaaduu dhufeera. Kufaa jireenya kee kaasuudhaaf, dagatamaa jireenya kee yaadachuudhaaf, dadhabaa jireenya kee haaressuudhaaf dhufeera Yesuus. Ani nan kaaya, iddoon dagatameera, nan yaadatameera, nama tokko ta'uu Waaqayyoon yaadata, nama tokko ta'uu Waaqayyoon dhugumeessaata. Ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaa kanatti ergeefi maaliifidha? Jireenya bara baraa akka argannuuf. Mootummaa Waaqayyoo akka dhaalluuf. Barbaadamuun keessatti mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf. Mootummaa Waaqayyoo kan keessanidha. Kan keessanidha. Yeroo tokko bartoonni akka jedhanitti mootummaa Waaqayyoo eessa jira deemte agarsiisan gidduu keessa jiran. Amma dana jiraan godhoo. Alamti keessa jirtu maqaa Yesuus. Lama jireenya bara baraa keessa akka jiraannuuf Waaqayyo sababii nu barbaadu jireenya bara baraa keessa akka jiraannuuf. Sadi isa banni bane isaaf hojjennee namootaafis hojjennee akka jiraannuuf. Maaliif nu barbaada? Keessi Waaqayyo nu barbaadu inni guddaan tokko isaaf hojjennee lammaffaan immoo namootaaf hojjennee akka jiraannuuf.
Itiiree harri baawudha sakkara jedhamiti namootaaf hojjeta algodha jiraadhaa. Yesuus Kiristoos raawwatee akka nu biyya lafaa hojjennu hin barbaadu. Yesuus Kiristoos raawwatee akka nu seexanaaf hojjennu hin barbaadu. Kun maaliif ta'ee beektu ofii isaatii hin cabse mootummaa seexanaa. Ofii isaatii gaaffii seexanamaa dura cabsee darbe. Biyya lafaa kana siin kenna waan hundumaa siin kenna anaaf sagadeedhaan Waaqayyo waa'ee keetti maal godhe sagade kan jedhu caafamee jira. Waaqayyo anarraa cabsee isinirraa cabsee akka nu isaaf hojjennu nu barbaada. Cabeera! Cabeera! Anis Waaqayyo hojjenna malee seexanaaf hojjenna miti. Waaqayyo hojjenna malee biyya lafaa hojjenna miti. Anaaf nu barbaada Yesuus. Lafa kanarraa akka badu barbaadu Yesuus. Kanaaf nama barbaada. Maal jedhee hiddi dhalootaa sanyii dhalootaa lafa kanarraa akka badu barbaadu. Bakka bu'u badue bakka bu'aa nama barbaadu. Namni akka jiraatu barbaadu. Ilaame amma siini waan baay'ee yaaduu dandeessu. Waan baay'ee sodaatanii dandeessu. Sababii Waaqayyoon kadhannuuf Waaqayyoon argamee waan baay'ee nurraa qabu godhe. Hin kadhanna ammayyuu qabu godhe. Hin kadhanna ammayyuu gadi qabu. Kadhannaan gadi qabaa jedhe. Ameen. Sichi waa taanee. Sichi waa taanee. Waan taanu. Awul baati Yesuus. Warri mana keessanii yaaduu kana dhaggeeffadha. Warri mana keessanii yaaduu kana dhaggeeffadha. Itti keessa wadu barbaadu. Itti keessa nama dhaalu barbaada Yesuus. Sanni dhala keeti. Sanni keeti. Darbee akka jiraatu barbaada Yesuus. Wanti barbaade yoo ta'eyyuu anaaf sanni keessan isinis hin jiraata. Nan jiraata laame. Isa jiraata nama. As deebii waa dubbata. Edha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa 17 dubbifadaasi ani gara sirra waa dubbadee darbe. Bara Abiraami hanga bara Daawititti tokko lammaffaa bara Daawititti Daawit mooticha hanga bara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti. Aloota meeqa argina? Aloota 14 argina. Iddoo sadiitti qoodama kun. Bara Abiraam tokko aloota 14. Bara Daawit tokko aloota 14. Bara hanga aloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti aloota 14. Aloonni kun darbanii akka jiraatan isaan keessaa tokko anaaf isinidha. Akka Kiristoos hin lallabnuuf nu barbaada Yesuus. Wangeela mootummaa Waaqayyoo dhaloota dhalootaatti akka dabarsinuuf. Anaaf sira kee gaafatu. Wangeela mootummaa Waaqayyoo dhaloota dhalootaatti akka dabarsinuuf. Daawit akkana dubbiin kee yoo ta'u dhaloota dhalootaatti hin darban. Mana kee dhabaru Yesuus. Mana kee jiraata Yesuus. Jedhu badaa Yesuus mana koo hin badaame. Kalian tak tidak kemana aja lu Yesus. Mana sakit Yesus lagi? Nama coba. Apa jadi? Ada mati kan apa ini daerah ini? Mana siapa ini daerah? Tidak ada siapa ini daerah. Hari kita sebenarnya orang terdalam. Mana kau beda? Apa ini daerah? Naga daerah. Berat apa kayu? Sadi jireenya gadhiisii warra jiraatan akka deebi'anii ofitti waama Yesuus. Jireenya akkamii? Jireenya gadhiisii warra jiraatan akka gargaarti deebi'anii isa lallabanii isaan barbaada Yesuus. Jiraachuudhaaf, hojjechuudhaaf, waaqeffachuudhaaf, haftii gadi qabu. Warra akkasii barbaada Yesuus. Warra akkasii dhufees maalii qabalee ta'e maal mana sooressatanii gadhidee hin dhiifne manni baay'ee jiraan gaafas adeemsatti baay'ee jira ogeessatti baay'ee jiraan gaafas simachuu dandeesse anaaf inni deebiifatan gaafas. Anaaf inni akka barbaadamnu anaaf inni akka godhu garuu Yesuus nama danfa. Kutaa koo kanaan xumura. Bu'aa Waaqayyoon kadhachuu keenyaa maali? Tokko Waaqayyoon itti gammada.
Baabositti dabalaa deema. Ittoo aarsaa. Ittoo mataa dhukkubsan jedhee aaree. humni gargaaruu keetii isaaniif haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin humni fayyisuu Waaqayyoo humni gargaarsa Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Isiniif haa argamu Waaqayyo. Macaafa faarfannaa deddeebii sadii lakkoo jaaka jedhu irratti qabu Daawit akka jedhu dubbata. Dhaloonni Waaqayyoo barbaadatan kun warra akkasiiti. Warra akkamii? Warra akkasii. Warra Waaqayyoo sodaatan. Dhaloonni Waaqayyoo barbaadatan kun warra akkasii jedha Daawit. Warra isa sodaatan jechuudha. Yaa Waaqayyoo fayyaa Yaaqoob warri fuula kee arguu fedhan warra kanadha. Warra fuula Waaqayyoo arguu barbaadan. Amma sagalee Waaqayyoo isheetti dubbate kana keessa akka jiraattaniif anis akkan jiraadhuuf kadhata gabaabaan isiniif kadhadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keessa qulqulluuf jiraata. Isa humna qabu isa guddaa isa bara baraan nu jiraatu isa aangoo guddaa qabu waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Amma sagalee kana kan dhagaan bakka jiranitti humni fayyisuu keetii humni gargaaruu keetii isaaniif haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin humni fayyisuu Waaqayyoo humni gargaarsa Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoo isin keessatti ijaa haa godhatu. Sagalee Waaqayyoo isin keessatti humna haa godhatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naasreetiin ameen. Shalom. Shalom. Dhaloonni Waaqayyoon sodaata yoo jiraata. 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 Bara beelaan yaafatan yoo dhabanii kadhaan dhaqanii. Gaarummaa isaa kubsa Waaqayyoo cabsanii bira darbuu danqaa sibiila.